كينيا في أبا مجلس الشيخ شافي نسيني أفهم دي ماما جتمني الله أكبر شيخ شافي تفسير الله أكبر لماذا ترى تايسنا كرات من مطلع جنتم لماذا تنورا الله أكبر دوائك الله أكبر الله Ega, wanita yang saya sembah surat, wanita berakota, kolektif jadian berakota muslimah kawan imana daerah kaisa ini sosial arah negara hari terjadi, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ربين بك خنا نجي هاجلتهمو برتوني خيرين خنايك همتن congratulation هنيئا لكم ثم هنيئا لكم وان كان ملي تفوفو قبدني بك ربين بك خنا اسنجي اكوجر ترتي يو ربي غلطهم فني ربي سبحانه وتعالى قدون وخنا جيجو لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يا ربي سبحانه وتعالى يونا قلتهم فتن اسني في نداء يونا تكفرتن أمه عذابني خي جباد جاوب ولينكية الحمد لله ما شاء الله بك بريد وربي نران ترنو في ديه الله أكبر إيه وانا كان أركون باي نما قمتي سوب ولينكية nuti ilmaan Aadam kun seenaa abbaa keenyaa Aadam yaadachuu qabna jechuun obboleen kiyya. Wanni ilmi namaa beeyladootaa fi bineensota wantoota biraarraa wanni inni ittiin adda ta'u maali obboleen kiyya aqlii qabaachuudha. Aqlii isaa tan ammaasiis barnootaan kunuunsuudha obboleen kiyya. barnoota yeroo jennu immoo jalqaba irratti barnoonni durasii fi rabbii kee khawalsi barsiisu obboleen kiyya. Barnoonni waan isa keessatti baratamu sanii waliin wal qixaa jaan ulamaa'onni barnoonni waa'ee mixii dubbatus mituma sanii wajjin wal qixa jechuudha. Barnoota kee diinii kee jabeeffattee gamana dhuftee barnoota akaadaamiitiis yoo barattu الله أكبر. إذا بنتي مجلسة هذه مجلسنا أنه هذا شيخ عبد السلام في قسم مجلسنا عالم شيخ محمد أمين بغير أن نكون إنسان الله أكبر. أحسن الإمام بينا شيخ تاجو من الله أكبر. شيخ ما شاء الله. الحمد لله مجلسني كينيا دورتي مجلس في الرأي قلت رمي وبليكية إيرا مجلسني شيكن كينيا خسلا جالا ورين توحيدا ور ديني دورانيس بيتنا خيسة بكل شوتري ور ديني كنون سوتري سرواتو غرا مجلساتي نودو في الحمد لله رب العالمين إسانيس ربي غنو آداب إلى مال الراخاني وبلينكية نوتي ilmana maa jechuun barnootaani abbaan keenya Aadam malaayikota irratti sheekha ta'uu maaliin hime seenaa abbaa keenyaa san irraanfachuu hin qabnu jechuudha obboleen kiyya. Ani yeroo hedduu barattoota waliin ture tiyyalleef barnootuma jaansanuu baradheetiin ture hundaa'uu lamaanuu waliin qabanii deemuun akka danda'amu ijoollota nuun boodaatti garsiisuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin nu gargaaree
barnoota akaadaamiitis barannee jechuudha. Kanaafuu waan wal tuqaatii miti. Waliin tuqu yeroo baayoloojii barattu, yeroo fiiziksii barattu, keemistirii barattu, waan feetes yoo barattu, wanni sun hundinuu maal si barsiifti? Uumama rabbii kana si barsiifti obboleenkii. Doktora taatee yoo meedisinii barattu akkaataa istiraakcharii caasaalee qaama ilma namaa kana keessa deemtee hoggaaniif barattu dandeettii rabbii irra si qajeelcha. Kanaafuu rububiyyummaa rabbii isa irra si qajeelcha. Akka ati gara rabbii dhiyaattu si godha. Garuu gaa namni rabbiin qajeelloodhaan isan fedhin quraanaas yeroo meeqa yoo qara'e rabbumarraa fagaachaa deema. Kanaafuu an barattoota keenyaaf wanni niin dhaamu bakka deemtanitti nama diin rabbii cinaa dhaabbatu ta'a. Yoo diin rabbiitiin dhaabbattan rabbiin isin gargaara. Rizqiin harka rabbii jirti. Warraaziqu huwa Allah. Rizqii kennu rabbi obboleen kiyya. Barnoonni mataan isaatu rizqiidha. Inni miti mataan isaa wanta silaa diiniin kaddamuu dandeessu hanga lubbuun asirra jirtu barachuu si barbaachisa. Gara yuunuu yooniif deemte nuti nama diinii kaddamu ta'uutu nurraa barbaachisa obboleen kiyya. Yeroon turulleen yeroo gabaabduudhaan se'aa zuuriinis dhiyaataa jira dhiifamaan waliin nuti hedduu barnootaan duubatti hafnee jirra obboleen kiyya. Jenereeshina ijoollee nu boodaaf ta'e fakkeenya ta'uu nurraa barbaachisa. Yoo sheekanii namni ka keenya qabu hin jiru. Sheekan keenya jala gatteenyee barannee barnoota akaadaamiitiis haa barannu ni dhaqqabama waliin ni danda'ama. Sammuun tun akkuma abbaan godhe taati. Amma zamana nuti jirru kana artificial intelligence yaani saayinsiin teknooloojiin guddatee garam deemutti jira. Kitaaba naa barreessii waan akkanaa naa barreessii jettee uttichi kennite kitaaba guddaa barreessee zamana si as baasu keessa jira obboleen kee. Waan kana nama beekuutu irraa fayyadama. Hambeen immoo gara biraatti isa oofti wanni kun jechuudha. Kanaafuu gatteenyee haa barannu. Sheekan keenyaaf sadarkaa haa kenninu obboleen kiyya. Waan qaban takka hanga dhabanitti hin beekan. Kanaafuu jala gatteenyee yeroo teenya pilaana godhannee proogiraama kaayannee proogiraamaan haatti fayyadamnu isiniin jaa obboleen kiyya. Namoota madura gara barnootaan deebi'illee gara barnootaatitti haa kakaafnu. Warri har'aan tana asii barattan kuni waan asii guduunfattan san warra bakkaan ga'u rabbi isin haa godhu. Haatimaa teessa rabbi isin haa bareechu. Rizqiin harka rabbii jirti mindaa kasaasan rabbi isiniif haa baasu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin bakka kanaan kan nu ga'e bakka biraa guddoodhaanis rabbiin nu haa ga'u. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا شيخ الإنجان جنتنا علماء بركتنا هذا هي الوصية من القلب إلى القلب. دانسا بريدا خان گرتے اون رابو کے قلبی ربا کو سورا نگے سرینی وہ نہ کوئی وارتا